gochuuf viidiyoo professional ta'e edit gochuudhaaf barnoota editingii barachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu namoonni yeroo jalqabaatiif chaanaala mataa keessanii banataa jirtan editii haala bareedaadhaan gochuun barachuun baay'ee nu barbaachisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii kadhuman qabne isin irratti jiraatu isiniin jecha namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuun irraafatina warroonni maatii taatanii jirtan billahi like naaf godha isiniin jecha kallattimaan gara barnoota keenna let's go. Appiin CapCut yeroo bannee keessa seenu kana fakkaatti viidiyoo edit goona waan ta'eef new viidiyoo bakka dhufu kanarratti okay goonaaf tokko kutaa kana nu baasa. Kutaa kana keessa viidiyoo filanna. Viidiyoo erga haala kanaan galfannee booda asirratti silent godhama. Viidiyoo bifa kanaan galchine haasaa jedhama. Awwal irratti wanti nu goonu viidiyoo kana irra gad dhoofne sagalee dabalachuudha. Sagalee kana alfinnee asirra ol kaa'uudha. Right ni goona. Amma viidiyoo kana bakka kanatti addaamurra split goone addaamurra animationii galchina. Yeroo jalqabu asirratti irra dhooftanii kafirii ta'e filattanii isa firii ta'e filattanii inni kunniin kafaltii qaba. Kafaltii hin qabne kanatti haala irra dhooftanii yeroo isinii bu'e itti fayyadamtanii haala kanaan irra deemtanii buufattanii isin yeroo buufattan irratti yoo dhooftan haala kanaan isiniif dalaga. Inni irratti yeroo seenu jechaadha viidiyoon keessan yeroo jalqabuuf deemu haala kanaan isiniif dalaga. Muutii irraa banamee nama viidiyoon kun muutii irra jira. Muutii irraa bana. Yoo barbaanne right goona haala kanaan as biratti effectiidha. Viidiyoo effectii kana wajjin ilaallee dabarsinee jirra kutaa tokko faatu. Effectii keessa ba'an asirratti overlay jira. Overlay suuraa biraa yookaan viidiyoo biraa asirratti galchuudha. Haala kanaan viidiyoo biraa galchuudha asirratti ni xiqqeessiname. Qajeelchinee haala kanaan kenne overlay haala kanaani waan barbaanne galchuu dandeenya. Bifa kanaan jechaadha overlay keessaa baana capitation wajjin ilaallee turre. IA kun capitationidha. Asirratti immoo filteriidha. Filterii galchina. Filterii kana haala kanaan yoo galchine isin daawunloodii godhattanii irra seentanii osoo ittiin fayyadamin dura daawunloodii gochuun barbaachisaadha. Haala kanaan daawunloodii godhattanii buufattanii hunda isaa itti fayyadamuu dandeessu. Bifa kanaan filteriin baay'ee jala qaba. Haala kanaan as harkistanii itti fayyadamuu dandeessanii as biratti viidiyoo quality jira. Quality viidiyoo dabaluuf haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii
kun amma isa filtariiti. Filtarii keessa naaf baasee kun filtarii viidiyoo keessan irratti filtarii haala kanaan galchitanii itti fayyadamuu dandeessanii yeroo isin barbaachisetti jechaadha. Viidiyoo keessan irratti filtarii malee mul'achuu hin barbaanne haala kanaan itti fayyadamtanii bifa kanaan galchitanii itti fayyadamtan daawunloodii gootanii tursa jechaadha. Osoo abonneetiin haala kanaan galchitanii itti fayyadamtan filtarii gosa hedduu jira. Filtariin bifa kanaan itti fayyadamtanii irra deemtanii hunda isaa filtarii irraa balleessuuf bakkuma kana dhuftanii asirratti okee gootanii haala kanaan filtariin irraa bada. Asirratti gisee dhoofnu kunniin kafaltii nu gaafata. Kafaltii nu gaafata jecha asirratti ammoo kafaltii maleedha. Suuraa keenya ibsuudhaaf warra kan balleessi kana diileet godha jala. Diileet godhuu haaluma kanaan diileet gootanii waan barbaanne filtarii waan barbaanne haala kanaan diileet gootanii asirra dhuftanii ol harkiftanii yoo kan baay'ee ol harkiftan taate seera malee ifa gad deebistanii haalaan gabaabaadhaan haala kanaan irra geettanii isa kanas filannoo hedduu qabdanii yoo akkanatti ol guddiftan bifa keessa jijjiira. Yoo irrallee dabalsitan bifa keessa jijjiira waan ta'eef xiqquma filattanii 7, 8 haga 10, 15 bira dabarsuu qabdanii yoo bira dabarsine suuraa keenyatti nu jalaa bada waan ta'eef likkimatti fayyadamna. Kana nama dhibu waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jecha yoo kana haala kanaan fayyadamtanii barbaadan yeroo kana itti fayyadamuu dandeessanii kana fakkaata. Sirriitti goonee keessaa banan waan hin barbaanneef diileet irraa godhanii haala kanaan of duuba deebi'a. Filtarii wajjin ilaallee jirra. Istiikarii wajjin ilaalla. Istiikarii kana keessa daawunloodii godhattanii istiikarii kana keessatti waan hedduu jira. Mee haala kanaan wajjin ilaallu kanneen hunda galchuu dandeessanii istiikarii hedduu jira. Kana keessa haala kanaan jira. Follow jira, like jira, comment jira, share jira. Namoonni YouTube fa qabdan haala kanaan galchuu dandeessanii YouTube illee haala kanaan galchuu dandeessanii haala kanaan irra deemtanii galchuu dandeessan. Waan hedduu jira as keessa. Istiikarii kana keessas itti fayyadamuu dandeessan yoo barbaadan haala kanaan jechaadha. Viidiyoo guutuu irra akka mul'atu gochuu barbaanne kanumarra gad dhoofne haala kanaan harkisna. Yoo ammoo haguma xiqqoo mul'atu barbaanne isa kana irra gad dhoofneeti as deebisna jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamtanii istiikarii keessa wanti jiru kana viidiyoon kun waan dheeratee jiruuf kutaa itti keessatti walitti deebina. Ammasiif turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jecha waan isiniif hin galle gaafadhaa. Let's go.